Nagaan isiniif haa baay'atu kabajamtootaa fi daawwattoota ORFM odeeffannoo sharafa hawaalaa Jaanuwaarii 28 yookaan ammajjii 20 bara 2025 qaban isin dhufnee jira. Akkuma baratame namoonni haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Akkasumas yaada qabdan comment irratti firoottan keessaniif share gochuun dagatina. Gara viidiyootti dabarra. Guyyaa har'aa Jaanuwaarii 28 bara 2025 doolaarri Ameerikaa tokko gabaa gurraacha irratti qarshii 148 fi saantima 40 yommuu sharafamu doolaarri Ameerikaa dhibbaa immoo qarshii 14,840 sharafamaa jira. Yuuroon tokko guyyaa har'aa qarshii 155 fi saantima 30 yommuu sharafamu yuuroon dhibbaa immoo qarshii 15,530 sharafamaa jira. Swiss frankiin tokko guyyaa har'aa gabaa gurraacha irratti qarshii 163 fi saantima 96 yommuu sharafamu Swiss frankiin dhibbaa immoo qarshii 16,395 sharafamaa jira. Doolaarri Kaanaadaa guyyaa har'aa gabaa gurraacha irratti qarshii 103 fi saantima 41 yommuu sharafamu dhibbi isaa immoo qarshii 10,341 sharafamaa jira. Doolaarri Awustiraaliyaa tokko guyyaa har'aa qarshii 93 saantima 50 yommuu sharafamu doolaarri Awustiraaliyaa dhibbaa immoo qarshii 9,350 sharafamaa jira. Paawundiin tokko guyyaa har'aa qarshii 184 saantima 42 yommuu sharafamu paawundiin dhibbaa immoo qarshii 18,492 sharafamaa jira. Dirhamni Kuwait tokko guyyaa har'aa qarshii 481 saantima 75 yommuu sharafamu dhibbi isaa immoo qarshii 48,175 sharafamaa jira. Dirhamni Dubaay tokko guyyaa har'aa qarshii 40 saantima 41 yommuu sharafamu dirhamni Dubaay dhibbaa immoo qarshii 441 gabaa gurraacha irratti sharafamaa jira. Riyaalli Saawudii tokko guyyaa har'aa qarshii 39 saantima 53 yommuu sharafamu Riyaalli Saawudii dhibbaa immoo qarshii 3,953 sharafamaa jira. Chaayinaa Yuwaaniin tokko guyyaa har'aa qarshii 20 saantima 43 yommuu sharafamu dhibbi isaa immoo qarshii 2,243 sharafamaa jira. Riyaalli Oomaan tokko guyyaa har'aa gabaa gurraacha irratti qarshii 385 saantima 95 yommuu sharafamu dhibbi isaa immoo qarshii 38,595 sharafamaa jira. Diinaarri Joordaan tokko qarshii 209 saantima 58 yommuu sharafamu dhibbi isaa immoo qarshii 20,958 sharafamaa jira. Dirhamni Baariin tokko guyyaa har'aa qarshii 393 saantima 80 yommuu sharafamu dhibbi isaa immoo qarshii 39,380 sharafamaa jira. Liireen Turkii tokko qarshii 4 saantima 16 yommuu sharafamu liireen Turkii dhibbaa immoo qarshii 416 sharafamaa jira. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya odeeffannoo sharafaa guyyaa har'aa kana fakkaata. Akkuma baratame namoonni haaraa taatan subscribe gochuun dagatinaa. Yaada qabdan comment irratti galatooma.